namni kenna waa beekuuf tatta ko nama kenna isuma dhugaa rabbi wallahi bara ammaa kana ufii maqaan kenna dhaloota qubeeti nuti ko nama maqaa kenna abbato aga abbataniitti yeroo baankii dhaynu sirreeffachuu hin dandeenye bar sini gale maali dhaloota ammaa kana kaayyoon isaanii feemasii ta'uudha beekamaa ta'uudha jarana beekamaa ta'uuf tattaafachuu irraa tokkoffatti beekaa ta'uuf waa hubachuuf waa beekuuf haa tattaafannu ati foloowarii wayii mucaa tokko hin yaadadha maqaa isaa mana jalaa badee ijoollema kenna viidiyoo daa'imman kolfituu takka gadhiise viidiyoo kan qofaa 200 gale ijoollee Oromooti maqaa isaa na jalaa badee bara hiriyaa Mubaarak fa'aa yeroo tokko mana Mubaarak mana Abduu Eegas irratti arga ijoollee kenna ijoollee viidiyoo daa'imman kolfituu wayii gadhiise viidiyoo takkitti saniin faranjiin kun arabni kun abashaan kun oromoon kun fooloo qaree barin beekani mucaa achi gaafa inni 200 gale miliyoona meeqa laala viidiyoo takkitti jechuun tiktookiin immootu chaansidha carraa akkuma carraa osoo olii gad deddeemtu viidiyoo wayii viidiyoon sun yoo nama hunda bira sii ga'e fooloo hin argatta doonti weerii karaa biraatiin ijoolleen shamarranii fa'aa ooma isin maqaa namaatiin barattaniif tura dhibe kan daansii dandafta fooloo si godhan wanni maqaa namaatiin dandaftuuf hin jiru yookiin immoo tu mana ibsa abbaa jaalala dhayte shaggooyyi akka namoota dhaabataa gala baxamta akka nama haraqee dhugeetitti humnaa ol boroboriitti daruutti gala baxaalletti fammasaalle sini galee kanaaf bata chaalee haqqeem maqaa keetiin uftaatee yoo banatte biyaansi nama fayyaduu dandeetta miidhuu dandeetta fakkeenyaaf anamma intala baadiyaa maqaan isii ka dhugaa Suuzaan fakkeenya haa jennu Facebook irratti Suuzaan jedhaka biyya faranjii jirti maqaa isiin ittiin beekamtu kana osoo akka carraa biyya baqaa keessa jira rakkadhe waan kiraa manaa kafaluu dhabe itti barreessee $50 naa ergi yoo jedhe na fayyadde jechuu sigale ati maqaa namaatiin fooloo guguddifattee firri keessi beekeetti hin fayyaddu nama hin fayyaddu maal gootaa miidhaa qosillee wanni irraa fayyadamu tokko hin jiru uma tokko ina fakkeenyaaf nama yeroo baay'ee asliin nama arrabsaa jedhan karattuudhaan an jedhan bakka karaan jirtutti nawaaman faayidaa waan beekaniif jechuudha warri na arrabsu bar gurbaa gowwaa nama arrabsan namni gargaarsi jiraanan dhufanii warwaatanii bira dhugatanii kadhatanii nageessa maaliif maqaa kiyyaan uftaa'ee waan deemuuf jechuudha የሆነ ነመከ ወንዲ አትጋርጋርቱ ቶኮ እንጂራ ጋፍ ኡፍታቴ ደምቱ ኦሶ ሲጅበኑ ወንዲ ሲራ በርባዳ እንጂራ መራተ ለዮታቴ ነመከ ይፈየድ ከና ፕሊስ ኡፍታያቱማን አከታታንታ ያ ጉደዳ ኮመተከ ፈመስተ ወንዲ አትጎቱ ቶኮ እንጂሩ ኡፈመታይ ኩመዲበ መቃነ ማንቀባነ መቃነ ማቴ ቀባዱራ ኩማላ መቃከ ትንቀባቹ ወያ yeroo namni kee rakkate wayii $50 kennitu si galateeffatan bakka beekamaa dhunta xiqqoo keessanii yoo waan biraa waan gootuu dhabdeeyyuu homa nyaatturraa yoo wama faxaraatirraa gimmaasha waan shaayii dhiiftee buskuutii kenne buskuutaaf shaayii kan nyaattu taate homa shaayii yoo sadaqataa deemte baramaa dhuftaa jechuu karaa gabaabaa keessattuu ijoollee akkaawuntiin jalaa gubate kana warra maqaa jalaatiin daldalan kanallee dhaabaa jechuuf namni kenna maqaa sheekotaatiif qeessotaatiin daldalaa jiraao amma maqaa ibsaatiin maqaa raayyatiin maqaa sheekota gurguddaa qeessota gurguddaa hayyoota gurguddaa akkaawuntii meeqa jira maqaa amma shamarran hayyootatti heerumaa jirtu kanaan Dr. Ililliin Taamzaa Booranaa takka gasiraa ammallee maqaan ol hin baane waan akkasii kana ilmi maqama seenatiif haadha seenatiin maqaa kiyyaan meeqa jira sini galee gide girigiri jaartii wala kauma saboni ready fi ay jaartii ta wala san kun firo jede bakka sura isa kana post goti tun masalu taate tini ragat ambara counting ka jarati miti gari miti wonna kata amma girigiri akasi kadida maqama ki kana message kora karachu amma karatu fi jiru kana sachi ko ame kuma jaata ma torbata ma follow jir gari miti bata chale uftaun hunda chala guys uftaun hunda caala uftaya anamma akka yooni hinta yoo jedhe ta'uu hin danda'u yooniin akkaanaa ta'uu hin danda'u homa fedhe yoo ta'e rabbi gaafa uume haala amala kenna waan nyaannu waan dhuunu dandeettii kenna garagara akkuma ifaan garagara kana uume
osoo wanne fedhe ta'e amma yooniin akka anaa ta'uu hin danda'u, an akka yoonii ta'uu hin danda'u. Mubaarak kunoo biyya tokko jira akka anaa ta'uu hin danda'u. Guyyaa meeqa nama raggaxa jedhetiin Amaariif akkanaan nama raggaxee dadhabee dhiise kunoo kadhaa isaa itti deebee barbara isaa itti deebee allaqee. Isuma dhugaa riili waan jiru biyya tokko jira wajji oolla wajji bulla wajji nyaanna bakka. Ani bakka eegeesin kadhattuu naan jettan gargaarsa dhaabe jennaan ima dhaabe argitanii miti mee wanni isin fiddanillee jiru ima dhaabe riski man miskiin rajite malee ani dhaabe naa dhaabe argitanii miti. Akka gaafa seena faadhatii arabsanii abbaa fedhe mana kiyya mana hin gargaaru waan fiddan fidaa jedheti mee anaa mana bana argitanii Mubaarak guyyatti yeroo dhibba kakata deebi'eetuma bana akka tokko ta'uu hin danda'u isin jechuudha. Yoon inni gadda anaa laayibira jiru dhufee ijoollee tokko rakkatee naan jennaani asitti hin danda'u si bira dhufaa jedheen gastii nama dhaqa malee mana banuu dhiise jechuudha. Abdii nama kutachiiftan. Hagara abdii nama kutachiiftan gaarii miti dhiisa. Wal haa dhiifnu wal haa qusannu. Akkuma arra wal jibbinu gaafa walitti hajamnu jira. Gaafa yoon inni natti hajamuu jira gaafa isatti hajamuu jira. Anamma yeroo baay'ee argitan viidiyoo yooniin ka feesbuuk irra irratti hojjetaa ture guyya tokko maa akkana gootan jenneen deebisee hin beeku. Itti fakkaate na gorsuuta qiimii ittiin qabadhu nama Oromoo on arrabsu qabuu qiimii ittiin qabadhu sini galee. Garuu akka walii ta'uu hin dandeenyu waan waliin qabnu walii dhoofataa waa irratti walii gallu irratti walii galaa waan waliin galle walii kabajuudha. An akkasitti beeka. Namu ijoollee abaa'oo miseensota abaa'oo deeggartoota abaa'oo kafaa'oo everything bilxiginna everything abbaa fire haa ta'u waan isaan deeggaran nama kabaju gaafa wanni wayii bade mootuu nama yoo akkanatti fakkaatetti yoo yaada bilisaan ibsachuu dadhabellee humnaan raggaxee namatti himuun hin beeytan kan. Garuu hamma gaaf guyyaan sun ga'uutti immoo nama kamuu nama hammatee deemuun haga humna kiyyaati. Kanaaf Oromoo nuti waan waliin dhabne malee waan irratti wadhame tokko hin qabnu. Diinni waan nuti Oromoo taane qofaaf nu jibba. Akka nuti guddan barbaadan. Ka isaanii namni halkanii guyyaa dhukkuba nyaachisaa dawaa nyaachisaa jedhu kun miliyoona seene takka lama jedhee. Anaaf yooniin wallahi tiktookii fooloon kenna waggaa lamaan kana 200,000 warqixa ture walla. Warqixa ture. Kun amma inni miliyoona seenuu fi waa xiqqoo taafe 30,000 geetu 20,000 geetu 900 fi 80,78 qabadeen gadda galgala laale. Isaa goya mucaa iyyoodaa fi walola miliyoona seenuu fi jee walitti dhaartan dhaqee laale. Sini galee. Kenna garuu 500 yoo ol taran qat 500 yoo ol taran qat. Amma nuti warri jirru kun waan 500 hin ga'iniif. Nu jaalatanii miti. Warri 500 jalatti dhiyaatee jiru amma eenyu toofe. Nasri maanno kabira tiyyatana yoo tiyya yoo gubattallee Oromoo miitu waan ta'eef kan Nasri keessanii jabeeffadha. An Chaayinaadha. Hin jiru iyyuu laala. Kun foolonaa fagoodoo akkaawuntii siiti kanaa galchii kanaan nan baa kalas. Na yaaddeessitanii tammoo waa'ee gubannaa 200 nan dhossasa kana 500 ga'uun barbaadu. Nagalchii siiti kooti. Amma abbaan abdii kun faa nama irratti gubanii meedhaa laayite. Nama irratti gubanii ta'u fi siibuu maraataa fakkaata. Homa Oromoo ta'eefi malee isa dhugaa rabbi mee riili yoo dubbanne abbaa abdii kan amma inni homo afaan Oromoo dubbatuuf Oromoo ta'eefi malee amma abbaan abdii nama irratti gubanii. Isuma dhugaa rabbi kun nu bira jiraatu miti. Nama irratti gubanii abbaan abdii. Faranjiin sila kun maraattu moo nama jetteetiin hin gisee inni akkasitti daaraa dibateetiin hin taa'u laalti bar. Bakka waan Oromoo ta'e qofaaf waan beekaniif irra guban. Abbaa abdii sirratti gubuu jechuun meeraachuuleen uf ta'e dubbataa dhiqqate dhufaa. Waan gabaabduu tokko dubbadhee bu'aa asli akkuma ati jette Oromoon akka jabaatee ba'u hin fedhu. Waan nuti Itoophiyaa irratti biqilee akkuma beektan waan kaabaa sun yeroo kamillee waan Oromoon jabaatee socho'e jennaan siyaasatti hiikamaa hiika isaa bareechanii nu caalaa hubatu isaan akkasitti hubadha. Ani siyaasa keessa hin jiru maal jedhanii of gatanii guddachuun hin danda'amu karaa isaatu cufama. Yeroo hundumaa wal quba qabaachaa wal jabeessaa ijaaramaa lafa jala. Keessumaa immoo geemeroon gurguddaan dogoggortanii hamaaf akka waliin laanne wal utubuu fi utuu walitti hin dubbatiin illee wal quba qabaachaa lafa jalaan
akkaataa kanaan sosocho'uu danda'u qabaattu. Foloowerii gurguddaa warri qabdan dabalate. Kanneen miliyoona galanillee baay'ee tokko of gatuu hin barbaadan. Jaarri kokkobalchiisaa maal jecha hawaasirraa fudhatu gaafa barbaadan immoo sitti galagalu waan akkasiitti. Waan qaanii hin beekanii uumamuma isaaniitu akkasi. Kana beekaatu waliif jabaachuudha. Oromoon tokko ka jettu sana bakka hundatti hojiirra oolfachuu haa barannu kan jedhu yaaduma kee gabbisuuf kaasuun barbaade galatoomaa.